Gareen Abus daangaa Affaar cabsee seenuudhaan lammiilee nagaa irratti dhukaasa banuu waliigaltee Piriitooriyaarii ifatti cabseera jechuun bulchiinsi mootummaa naannoo Affaarii beekseera. Dura ta'an koree hariiroo dhimma ala seentee Ameerikaa waliigaltee Piriitooriyaarii guutumatti hojiirra akka oolamu gaafate. Hospitaalli Alertii keemikaalaa naannoo Faaluu lagatti gallakkisuudhaan birrii miliyoona 1 adabamuun himameera. Poolisiin federaalaa humnoota komaandoo to'annoo shororkeessummaa leenjisaan akka biyyattiitti bobbaasuu beekseeti jira. Ashama harka fuunee akka molta hordoftaa fi daawwattoota qaroo miidiyaa irraa oduu guyyaaf qindeeffadhee isinitti hima. Kan hangamaa isinitti hime immoo hangafoota oduuti amma gara bal'ina oduu keenya isin dabarsa. Gareen Abut Affaar seenuudhaan balaa geggeessuun naannoo Affaar beekseeti jira. Gareen Abut daangaa Affaar cabsee seenuudhaan lammiilee nagaa irratti dhukaasa banuun waliigaltee Piriitooriyaarii ifatti cabseera jechuun bulchiinsi mootummaa naannoo Affaarii beekseera. Bulchiinsi waajjira kominikeeshinii Affaar Abut ollaa Affaar ja'a jechuudhaan booda jiraattota nagaa meeshaa waraanaa akka murtaartoo fi zuwii 28 miidhaa irra geggeessu hojiin shororkeessummaa ifatti jalqabeera jechuunis beekseera. Biiroon kominikeeshinii naannoo Affaarii daqiiqaa dura ibsaa maxxanseen gareen Abut Affaar aanaa magaallee ganda toonsaa bakka weerrii fi milkii jedhamutti daangaa qaxxaamuruudhaan ce'uun har'a Sadaasa 5 bara 2025 haleellaa namoota nagaa irratti banuu waliigaltee Piriitooriyaarii ifatti diigee jira jechuunis beekseeti jira. Gareen Abut yeroo balaa kana geessuuf dhufus abbootiin Affaar kadhatanis garichi diduu kan dheere ibsichi bulchiinsi naannoo Affaar gareen kun taatee akkasirraa yoo of hin qusanne ta'e nageenya jiraattota naannichaa eeguufis akkasumas immoo haleellaa qaamaa haala kamiif qolachuufis itti gaafatamummaa isaa akka baatu bulchiinsi mootummaa naannoo Affaarii beekseeti jira. Dura ta'an koree hariiroo dhimma alseentii Ameerikaa waliigaltee Piriitooriyaarii guutumatti hojiirra akka oolu gaafate. Dura ta'an koree hariiroo alseentii Yuunaayitid Isteet Seentar jedhamu riichiin waliigaltee nagaa Piriitooriyaarii guutumatti hojiirra oolchuufis tattaaffiin cimaa akka godhamu gaafateera. Kanaanis ibsaa fuula Tiwiitaraa yookaan immoo X isaanii irratti maxxansanii Seentii riichiin Ameerikaa lolli kun akka dhaabbatuufis gahee olaanaa taphachuu eeranii waliigaltee garuu gar tokkoon qofa hojiirra oola kan jedhan immoo akkasumas immoo Tigraay hanga ammatti tasgabbooftee miidhamtoonni isaanii haqa isaanii hin arganne Eertiraa waliinis wal dhabdee ifaa jalqabdee jirtis jechuunis ibsanitti jiru. Seentariin kun itti dabaluudhaan gaanfa Afrikaa nageenya tasgabbii mirkaneessuufis dantaa Ameerikaa ta'uu ibsuudhaan doorsisa humnoota finxaaliyyii irraa dhufu ittisuufis michoota naannoo tasgabbeessuufis akkasumas immoo naannoo miliyoonaan lakkaa'amanis kanneen waraanaan kan rakkachaa jiran gargaarsa kennuun barbaachisaa ta'us eeranitti jiru. Kanaadaan gama isheetiin kabajaa waliigaltee waggaa 3ffaa ilaalchisuun qaamolee hunda guutumatti immoo waliigaltee hojiirra oolchuufis dhimmoota hin xumuramneefis furuu waliin akka hojjettu gaafatteeti jirti. Naannoon Tigraay keessattuu paartiilee mormituu ergaa wal fakkaatu dabarsaniiti jiru. Hospitaalli Alertii keemikaalaa naannoo Faaluu lagatti lakkisuudhaan birrii miliyoona 1 adabamuun himame. Dhaabbata fayyaa mootummaa kan ta'e Hospitaalli Alertii keemikaalaa naannoo Faaluu lagatti lakkisuudhaan birrii miliyoona 1 adabamu abbaan taayitaa kabachiisa dambii magaalaa Finfinnee beekseera. Hospitaalli kutaa magaalaa Kolfee Qaraaniyooti argamu kun faalama geggeessaa qorannoo laaboraatoorii ogeeyyii abbaa taayitaa eegumsa naannoo magaalaa Finfinnee mirkanaa'uun himameeti jira. Gama biraatiin kutaa magaalichaa aanaa afuritti dhaabbilee miccaa konkolaataa fi qarqara laggeenitti balfa dhangala'aa lakkisuudhaan tokkoon isaanii birrii 100,000 adabamu abbaan taayitaa ibsuu isaa AMN gabaasetti jira. Abbaan taayitichaa kabachiisa dambii magaalaa Finfinnee qaamoleen hubannoo yeroo yeroon kennamurraa darbuudhaan gocha wal fakkaatu raawwatan irratti tarkaanfii fudhatuun cimsinee akka itti fufnu hubachiisaniiti jiru. Oromiyaa keessatti dhaabbilee daldalaa seeraan alaa irratti bobba'an 49 ol irratti tarkaanfiin fudhatameera. Naannoo Oromiyaatti dhaabbilee daldalaa seeraan alaa daldalaa 49 irratti tarkaanfii bulchiinsaa fi seeraan fudhatamu biiroon daldalaa naannoo Oromiyaa beekseera. Itti aanaan hoogganaa bulchiinsaa Tasfaayee Gaashoo tarkaanfiin kun baatiiwwan 3 darbanitti fudhatamus ibsaniiti jiru. Eeyyama daldalaa malee daldaluun oomisha waan hin malleef itti makuun gargaaruufis gatii maxxansuu dhabuun gochoota tarkaanfii akka fudhatamus taasisaniiti jiru. Dhaabbileen daldalaa madaalii waliin gahan nagahee kan hin kenninee fi oomisha shaqaxaa seeraan ala kan kuusanii fi dhoksanii irratti tarkaanfii bulchiinsa garaagaraa saamsuufis fudhatuu beeksaniiti jiru. Keessumaafuu namoonni daldala bobba'aa seeraan ala irratti bobba'an 30 seeraan kan gaafataman yoo ta'u immoo namoonni 5 hidhaa waggaa 4 adabamuun himameera.
Daldalli seeraan alaa ittisuufis seera daldalaa seera qabeessa dagaagsuufis qooda fudhattoota waliin qindoominaan hojjetamaa akka jiru tajaajila oduu Itoophiyaatu gabaase. Poolisiin federaalaa humnoota kumaandoo to'annoo shororkeessummaa leenji'an akka biyyattiitti bobbaasuuf ta'uu ibseera. Dhiyeenya kana naannolee biyyattii kamittuu bobba'uudhaan dirqama itti kenname raawwachuu kan danda'u humna kumaandoo yookiin immoo buttuu to'annoo yakkaa shororkeessummaa to'achuufis leenji'an eebbisiisuuf sadarkaa xumuraa jiraachuun koomishiniin poolisii federaalaa beeksiseeti jira. Koomishiniin Jeneraal Damballaash Gabra Mikaa'el gama raawwii hojii poolisii federaalaa kurmaana duraa bara baajataa kana irratti yoo dubbatan humnoonni kumaandoo yookaan immoo buttuu kan to'annoo yakka shororkeessummaa irratti bobba'an hedduu leenjifnee eebbisiisuufis xumuraa jiraachuus ibsaniiru. Humni poolisii sadarkaa olaanaa kana guddisuufis ergama isaa kan milkeessu hidhannoo baraawwan guutummattuu kan ibsan immoo koomishiniin Jeneraal Damballaash Gabra Mikaa'el fayyadamummaa kan danda'u ji'oota hedduudhaafis leenjii fudhataa kan jiru humni kumaandoo addaa kan yakka shororkeessummaa qolatu dhiyeenya kan eebbifame naannoo biyyattiitti bakka barbaachisutti dirqama itti kenname bahachuufis akka hojjetu ibsaniiti jiru. Itti dabaluunis poolisiin federaalaa dirqama poolisii kamuu raawwachuu akka danda'u hojjetaa kan jiru yoo ta'u qunnamtii biyyattii keessatti taasisuu gabaafachuufis qunnamtii raadiyoo fageenyaa gabaabsuufis giddu galeessaa fi dheeraa har'as kan hojiirra oolchu ta'us ibseeti jira. Magaalaa Finfinnee keessatti baatii 3 darbanitti kaamerawwan hariiroo nageenyaa 1,500 adabamuun himame. Magaalaa Finfinnee baatii adoolessaa 1 bara 2017 hanga fulbaana 30 bara 2018tti kutaa magaalichaa 11 keessatti kaamerawwan nageenyaa magaalichaa ol aanan 1,500 adabamu koomishiniin poolisii magaalaa Finfinnee beekseera. Koomishiniin poolisii magaalaa Finfinnee itti gaafatamaan hariiroo quunnamtii hawaasaa Koomaandar Maarqos Taaddasaa kaamerawwan nageenyaa olaanaa 1,500 keessaa 160 waajjira muummee poolisiitti kan argamu ta'us ibsaniiru. Kaayyoon guddaan kaameraa nageenya kana dhaabuufis teknoolojii haaromsuudhaan nagaa fi tasgabbii magaalattii mirkaneessuu, balaa tiraafikaa to'achuu, malaammaltummaa fi hojimaata badaa hir'isuu akka ta'es ajaja kana ibsaniiru. Kana malees immoo Koomaandar Maarqos yeroo darbe marii damee nageenyaa fi dhimmoota adda addaa irratti magaalattii geggeeffamu yeroo karoorfame hooggantoonni fi miseensonni bakka adda addaa irraa waamaman galma tokko keessatti haasaa akka taasisan yaadachiisaniiru. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana sirni teknoolojii ji'oota 3 keessatti karaan hooggansi yookaan immoo miseensi kamiyyuu bakka jiru hundarratti mariidhaaf akka argamu taasisaa hundeeffameera jedhaniiti jiru. Magaalaan Finfinnee teessoo gamtaa Afrikaa dabalatee dhaabbilee fi dippiloomaatota ardiilee biroofis idil addunyaa hedduu waan taateef sirna kaameraa nageenyaa fi kuni dhaabamuu yeroo hooggantoonni biyyoota adda addaa magaalattii seenan eegumsa fooyya'ee ta'ee kennuufis ni gargaara jechuunis ibsaniiru. Itti gaafatamaan hariiroo quunnamtii hawaasaa koomishinii Koomaandar Maarqos itti dabaluudhaan buufataaleen poolisii tajaajilaafis mijatoo taasisuu bira darbe sirna simannaa odeeffannoo ammayyaa fi teknooloojiiwwan adda addaa yakka ittisuufis gargaaran uumuufis kaameraa dhaabuun kan barbaachisu ta'uu ibsuudhaan isaanii ahaduun gabaasetti jira. Egaa hordoftoota fi daawwattoota qaroo miidiyaa irraa oduun biyya keessaa kan filannee kana fakkaata amma oduu biyya gamaa kan qabadhee dhiyaadhe isinitti hima. Chaayinaan namoota Maayinaamaritti nama ukkaamsan hannaan hojjechaa turan 5 umrii du'aa itti murteessuu himte. Namoonni kun irra caalaan isaanii maatii tokkoo fi hiriyoottan 21 ta'an yoo ta'an immoo lammiileen Itoophiyaa dabalatee kan biyyoota adda addaa irra caalaan isaanii lammiilee Chaayinaa ta'anii kan bitti walitti qabuudhaan hojii hannaa intarneetii akka hojjetan dirqamsiisaa turus ibsameera. Kanaanis immoo yakka hannaa ajjechaa miidhaa geggeessuu gudeeddii fi yakkoota biroo irratti hammataman yakkaman ta'uun isaanii mirkanaa'uu miidiyaalee mootummaa Chaayinaa gabaaseera. Maatiin kun bara 2000 mootaa irraa eegalee yakka kanarratti kan hirmaatan yoo ta'u immoo keessumaafuu naannoo Yoorkeenyi kan jedhamu naannoo hiyyeeyyii Maayinaamar kaambii hanna intarneetii 41 banuun gara jiddu galeessaa qomaaraa tirgaa fi daldala saalqunnamtii gidduutti jijjiiramee jira jechuun ibsameera. Namoota kana keessaa 5 murtee du'aa, 5 ammoo umrii guutuu akkasumas immoo 9 ammoo hidhaa waggaa 3 hanga 20tti kan akka adabaman murtaa'eera. Hojii yakka hannaa kanarratti doolaara biliyoona 4.1 tilmaamuun akka walitti qabames eerameera. Murteen kun immoo gareewwan yakka wal fakkaatu irratti boba'an biroofis akeekkachiisaa ni ta'a jechuunis eegama.
Egaa hordoftaa fi daawwattoota Qaroo Miidiyaarraa oduun guyyaaf filannee isin biraan geenye kana fakkaata. Hanga ammaa immoo waan nu daawwattaniin hordoftaniif galata qabdan isin jecha. Miidiyaa keenyaa sabiskiraayib, laayik, sheer gochuudhaan yaada qabdan immoo gara koomantiirra nuuf kaa'aa isiniin jedha. Akkasumas immoo yaada qabdan wanta hojjetamuu qabus yoo qabaattan gara koomantiirratti yaada keessan nuuf dhiyeessaa isiniin jedha. Guyyaa gaarii oolaa.